ayyaana injifannoo Adawaa tokkummaa birmadummaa fi ol ka'iinsa biyyaatiif marii jiru irratti baga nagaan argamtan anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Adawaa keessatti injifannoo nuti qabnu, Adawaa keessatti gahee nuti qabnu biyyeen irraa haa salphattu. Artiist Haacaaluun ifatti bahee fardeen Oromoo gootota miti fardeen Oromoo Adawaa keessatti gahee inni qabaachaa ture, gootummaan Oromoon Adawaa keessatti qabaachaa ture ol kaasee injifannoo achi keessatti mul'ate keessatti gahee Oromoonni qabu ol kaasee waltajjii guddaa irratti ayyaanni karaa addateen kabajamuu danda'ee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isiniin jecha dhufnee deebinee jirra. Yeroo maal qabatee dhufe jechuun keessaa hin oolamu. Dhimma biraatiif hin dhufneerra. Kanaaf meenumatti itti gaa kabajamtuu obbo jedhu aadde moo obbo jedhu kanatti gaaf tokko obbo namaan jedhe dubartiidhaan. Kanaaf aadde Roozaa Yaasiin hojii jirra. Intala jabduu teessanii mee har'aan tanagaa maaliif akka dhiyaatte isumaan gaafadha waan takka isin gaafadhu bakka kana maaliif dhiyaatte duraan dursee gara YouTube keenya yoo gara social media keenyaatiin gara foddaa keenyaatiin nu affeeramtee nuuf kabajaadhaan fuula kaameraa nu dhaabbachuu keetiif baay'ee galatoomni isin jenna duraan dursee mee kanaaf ati Roozaan eenyu maaliif bakka kanatti argamtee goota hawaasa Ayyee galatoomi an Roozaa Yaasiin naan jaanii kan irraa dhufe gaa bulchiinsa magaalaa Hirnaati. Har'aan tana bikkitti argamnu godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo. Bulchiinsa magaalaa Cirootti argamna. Wanti har'aan tana asitti argamneef akkuma isinis beektan guyyaa har'aan tana ayyaana Adawaati jira. Ayyaana Adawaati jira. Ayyaana Adawaa kana kabajuuf magaalaa bulchiinsa magaalaa Cirootti argamne. Nuti dargaggoonni akkuma beektu dargaggoo jechuun motora biyyaati. Waa hundaafuu motora dargaggoon. Kanaaf Adawaa ayyaana Adawaa keessatti shoora guddaa taphatan jeetii yaada. Kanaaf har'aan tana ayyaanni kun ayyaana keenya, ayyaana Oromooti, ayyaana uummata keenyaati. Guyyaan kun guyyaa gammachuu keenyaa ta'ee guyyaa kana asirra dhufnee kabajuu jirra. Isinis gaan hojii kabajuu dhuftanii walumaanuu ayyaana kana kabajuu jirra jechuudha. Nunis waliin barree har'a wal barraa mootummaa biraa wal ba'e. Rakkoo wal barraa. Kerkan qabu kanaaf mee maal jette gara hawaasa keenya gara Bultuun TV yeroo haraatiif gara kiyya dhufte. Anga Bultuun TV ni beekani. Bultuun TV jechuun miidiyaa YouTube irratti yeroo dheeraaf hin beekaa. Piraankiilee garaagaraa, piraankii adda addaa, piraankii nama rifachiisan, piraankii ergaa guddaa dabarsan, nama rifachiisaas ergaa guddaa dabarsan, piraankii garaagaraa hojjettanii, piraankii keessan irraa waan hedduu barannaa, piraankii maanaa, piraankii keessan irraa hubannee, piraankii keessan irraa barree, Bultuun TV hordofaadha, Bultuun TV jajjabeessaadhaan isin ijaa. Guyyaa biraa hirna walitti deemu. Guyyaa biraa hirna wal agarra. Qophaadha. Kanaaf mee afgaa namoonni gaafa biraatis jiranii. Kanaaf kabajaan kaameraa keenya dura dhaabbattee nu galtuu keetiif baay'ee takka galatoomna. Ayyee galatoomaa isinis. Jenna. Thank you. Biyyaaf namni dhufnee diina hin baqanne ijoolleetii qabsoofnee diina injifanne lolanii lolchiisuu biyya kabachiisuu seenaan gaarreen Adawaa kan yaadachiisu. Fiixaa Awuraarii Gabayyoo Gurmuu Dajjaazmaas Baalchaa Safoo Haabta Gorgis Dinagdee kan akka Bisaagaa Goottan gaafa qabsoo Raas Mahammad Alii Nuur Raas Mikaa'el Walda Mikaa'el Gaaddisaa gootota Xaaliyaan gangalchee biyya isaatti galche biyya isaatti galche biyya kabachiisee kan itti galche. Labaach bachaa ragadaayi goota Adawaa malee ani baandaa miti goota Adawaa malee ani baandaa miti kan himu seenaadha beeka ittiin himanii hoogganuuf bulchuudha kan nama ajaa'ibu ittiin of yaamanii. Terima kasih.
Why is he not come? Uli arka kabutu sirri jabeeffatu. Maal jechuun jettee uleen harkaa qaban irkoo ta'e qaba. Olof gadoo bahuuf fura ladaba. Ittiin ragadachuu roorroodhaaf qolachuu uleen harkaa qaban beeku. Caan fageenya bishaanii ulee harkaa qaban kaa'uu isaanii eega socho'anii sireen nama jirtus adeemuun dabalanii uleen harkaa qaban beeki waan qabanii uleen harkaa qaban beeki waan goomanii ulee harkaa qaban jabeeffadhu galatama. Kanatti aansuudhaan kallattummaan gara haasoo baniisaatti kan ceenu ta'a. Haasoo baniisaa kan nuuf godhan kabajamoo Aadde Ikiraam Ta'aa bulchaa bulchiinsa godina Miidhanii fi mana marii paartii badhaadhina biyyoolessaa gara waltajjii irraa hamilee wadan. Marii dargaggoota guyyaa kabajaa ayyaana injifannoo Adwaa waggaa 130 imaanaa injifannoo Adwaa tokkummaa birmadummaa fi ol ka'iinsa biyyaatiif marii jiru irratti baga nagaan argamtan anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Akkuma hundi keenya beeknutti Itoophiyaa ijaaruu keessatti gaheen uummanni Oromoo qabu, gaheen dargaggeessi Oromoo qabu, gaheen qonnaan bulaan Oromoo qabu, gaheen hayyoonni qaban, gahee bakka bu'ummaa hin qabnedha. Waraana Adwaa keessattis waraana Adwaa keessattuu waraana Xaaliyaanii wajjin marsaa lama Itoophiyaa qunname keessatti gaheen hayyoota Oromoo gahee bakka bu'ummaa hin qabne wareegama qaqqaaliin kan ittiin kaffalame ta'ee osoo jiru waggaa 125 dura waa'een Oromoo seenaa kana keessatti hin ka'u, waa'een gootummaa Oromoo seenaa kana keessatti hin ka'u, kan ittiin ol qabee ittiin lalisu, kan ittiin dhaadataa ture saboota biraati jechuudha. Waggaa 5 asitti yookiin waggaa 6 asitti garuu Adwaa keessatti injifannoo nuti qabnu, Adwaa keessatti gahee nuti qabnu biyyeen irraa haa salphattu. Artiist Haacaaluun ifatti bahee fardeen Oromoo goototaa miti fardeen Oromoo Adwaa keessatti gahee inni qabaachaa ture gootummaan Oromoon Adwaa keessatti qabaachaa ture ol kaasee injifannoo achi keessatti mul'ate keessatti gahee Oromoonni qabu ol kaasee waltajjii guddaa irratti ayyaanni karaa addateen kabajamuu danda'ee jira. Kanaaf
mootummaan naannoo Oromiyaatis injifannoo Adawaa irratti qabu. Gahee Oromoonni as keessatti qabu, gahee gootonni Oromoo as keessatti qabnu sirriitti qolee irraa kaasee dargaggeessi Oromoo akka beeku, dubartoonni Oromoo akka beeku, dhalattoonni umriin isaanii waggaa dargaggummaa keessa jiran gahee ijaarsa biyyaa keessatti qabnu qixaan akka beekan, injifannoo saamamaa akka ture, waan gaariin saba biraatii kan namaa kan ture san beeynee akka kunuunfannu mootummaan naannoo Oromiyaa paartiin keenya hojiilee gurguddaa hojjechaa turee jira. Injifannoo akkasii achi keessatti galmeessinus garuu injifannoon keenya Adawaa injifachiisuun alatti Oromoo waan isaan malu, Oromoo bakka isaan malu argachiisuu hin dandeenye. Umriin gabrummaa Oromoo waggaa 150 ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qabaannus fuulduratti nu fiduu hin dandeenye. Garuu ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qabna. Haa ta'uti Oromoon gaafa tokko ta'u akkuma Adawaa irratti tokko ta'ee lola adii injifate. Gaafa tokko ta'u immoo injifannoo hin yaadamin, hin tilmaamamin harkatti mirga abbaa biyyummaa galfachuu danda'ee jira. Halee injifannoo Adawaa keessatti ijaarsa biyyaa keessatti gahee gaggeessinus bakka nuun malu argachuu hin dandeenye. Arra immoo bakka nuun malu argannee jira. Arra furtuun nu harka jirti. Arra immoo kana akkamitti kunuunfachuu qabna. Dargaggeessi arra gaafa biyya isaa hogganaa isaatiin gaggeeffamu akkamitti injifannoo kana tikfachuu qaba kan jedhu kana sanada marii keessatti barreeffamni seenaa Adawaa sanadaan qophaa'uu danda'ee jira. Seenaa Adawaa kana dargaggeessi keenya hundi barreeffamaan beekuu dandeessan, barnoota keessatti beekuu dandeessan. Garuu irra deddeebinee seenaa kana ammas irratti mareechuun nu barbaachisa. Waan nu barbaachisuuf qaba waan ta'eef. Ijaarsa biyyaa keessatti gahee qabanne bakka nuun malu hin argan. Arra garuu bakka nuun malu yoo xiqqaate furtuu guddoo harkaa qabnaa jechuudha. Kanaaf seenaa kana ammas irra deebinee seenaa kanarraa barachuu, seenaa kana immoo seenaa biraa itti hojjechuu, seenaa kana immoo kunuunfachuu waan qabnuuf barreeffama kana irra deebinee akka mari'annuuf bifa sanadaatiin qophaa'uu danda'ee jira. Kanaaf barreeffama bifa sanadaatiin qophaa'e kana gabaabsee asirraan hin dhaleessa waan ta'eef barreeffama kana gaafa hin dhaleessu hifannaa takka malee, nuffii tokko malee naamusa cimaadhaan wal dhaggeeffannee erga barreeffamni kun dhalaa'e booda immoo yaadota qabna, gaafilee qabna. Mana keessaa mariidhaan gabbisnee walii galtee tokkorra geenyee dhimma biyya keenyaatiif abbaan nuyi waan harkaa qabnu kanatti tikfachuun abbaan nuyi haja'u kanarratti walii galtee tokkorra ga'uuf waan ta'eef ammaaf kanuma jee sanada irratti bal'inaan kaasa waan ta'eef sanadicha dhaleessuttiin darbaa ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuun barbaadu. Thank you.